BRICS Plus dhaabbata dhimmoota hedduun sadarkaa idil-addunyaatti faayidaa argamsiisu akka ta'e hayyoonni siyaasaa ni himu. Itoophiyaan miseensa dhaabbata BRICS ta'uu isheetiin tumsa gama hedduun biyyoota guddataa jiran giddugaleessa godhattee akka babal'atuuf gargaaraas jedhame. Ajandaan keenyas Itoophiyaan miseensa BRICS Plus ta'uun ishee biyyaafis ta'e Afrikaaf hiika akkamii qabaa dhimma jedhu irratti kolleejjii seeraaf bulchiinsaa yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa Dirajjee Fiqiree jireenyaa tarreessaa dubbiseera kunooti. Itoophiyaan walgahii BRICS irratti hirmaachuun kun hiika maalii qaba laata irraa jalqabnu? Galatoomii egaa waa'ee BRICS gaafa kaasnu waan lama ka'umsaaf ta'uu danda'a. BRICS gaafa jennu dhaabbata baay'ee guddaadha. Uummata addunyaa kana keessaa parsantiin 45 kan hammatu BRICSin keessattidha. Diinagdee addunyaa kana keessaa naannoo parsantii 29 ol kan qooddatu dhaabbata BRICSdha jechuudha. Kanaaf akka dhaabbataatti yoo ilaalle dhaabbata baay'ee guddaa, dhaabbata abdii qabudha. Kanaaf Itoophiyaan dhaabbata kana keessatti hirmaachuu ishii egaa tokko akka biyyaatitti jalqabumaayyuu egaa haalli Itoophiyaan gara miseensummaatti dhufte mataan isaa seenaa mataa isaa qaba. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessa Itoophiyaadha. Kaaba keessa Gibsiidha. Kibba Afrikaa irraa akkuma hundeessitoota keessaa egaa biyyoonni kibba Afrikaa Saawuz Afrikaan keessa jirti jechuudha. Kanaaf egaa Itoophiyaan seenaa ishee keessattis egaa dhaabbatoowwan garaagaraa hundeessuu keessattis ta'ee hirmaachuudhaan beekamti. Kunis Itoophiyaadhaaf carraa guddaadha jechuun ni danda'ama. Kanaaf egaa carraa yeroo ammaa kana keessattuu sirni addunyaa baay'ee rakkisaadha. Karaa siyaasatiin gama diinagdeetiin rakkoo hedduutu jira. Rakkoo walxaxaa jira. Rakkoolee sana keessaa bahuudhaafis akka biyyaatittis ta'ee akka Afrikaatittis egaa akka carraatitti ni ilaalaa jechuudha. Hirmaatu mataa isaa keessatti deemtee yaada kee ibsachuu akka biyyaatitti kanaan dura dhaabbatawwan garaagaraa yoo fudhatte yaada kee kallattiidhaan ibsachuuf akka Afrikaatittuu rakkoo garaagaraatu jira. Egaa biyyoota sana keessaa Itoophiyaan biyyi kamuyyuu gamtaan Afrikaatis ta'ee akka biyyaatitti sagalee ofii dhageeffachuu mataan isaa akka carraa tokkooti. Akka waliigalaatti gaafa ilaalle garuu Itoophiyaan hirmaachuun ishii Itoophiyaadhaaf egaa faayidaalee hedduu qaba. Isaan keessaa tokko diinagdee fudhachuu dandeessu. Akka biyyaatitti egaa sirni diinagdee addunyaa kana haqa qabeessaa miti. Keessattuu dhaabbileewwan akka IMFs ta'anii egaa dhaabbileen akka baankii addunyaadha biyyoota guddatan kan giddu galeeffatedha jechuudha. Kanaaf egaa sirna diinagdee tasgabbaa uumuu keessatti Itoophiyaan miseensa ta'uun ishii hirmaachuun ishii haala qabatamaa jiru uumuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuun ni danda'ama. Keessattuu biyyoonni kun maaliin beekamanii wanti isaan adda taasisu guddinni isaanii guddina walitti fufiinsa qabudha. Guddina tasgabbaa'ina qabudha. Guddina qilleensa naannoo giddu galeeffatedha. Keessattuu guddinni ka'umsi isaanii biyyoota guddachaa jiranii yookaan emerging state kan jennu sana ka'umsadha jechuudha. Haaluma isaanii yoo ilaallama biyyoota miseensa ta'an kana egaa guddina waaltaa kan jennu sana kan giddu galeeffatan waan ta'eef egaa tokko muuxannoo irraa argachuudhaafis lammaffaan immoo egaa sirna diinagdee addunyaa keessatti carraa argachuudha. BRICSin yoo ilaalte amma egaa olterneetiiviidha yookaan akka carraa addaatitti ilaallama. Maaliif baankii mataa isaanii hundeessanii jiranii niyo diivelopmental baankii kan jedhu yoo fudhatte amma liqii argachuudhaaf keessattuu baankiin kunis tajaajila guddaan isaa ammas kan hundaa'e biyyoota guddachaa jiranidha. Biyyoota miseensota qofa miti. Yoo fudhatte IMFin dhaabbanni akka baankii addunyaadha. Liqiin isaanii humnaa oliidha. Liqii duwwaa miti. Dhalli isaa humnaa oliidha. Ulaagaa baay'ee barbaada jechuudha. Kanaaf amma egaa Itoophiyaan miseensadha. Dhaabbata kanarratti yeroo jalqabaatiif kallattiidhaan hirmaattee gama diinagdeetiidhaan egaa akka carraa tokkootti ilaalama jechuudha. Biyyoonni Afrikaa amma dinagdeen illee Itoophiyaa caalaa fooyyee qabanii jiru. Isaan kuntu carraan argatan Itoophiyaan carraa guddaa kan argatte. Tarii yeroo jijjiiramaa kana keessa hojiin Itoophiyaa qabaam kan akka isheen beekamtii argattu godhe jiramoo carraamti kun akkamiin argame? Itoophiyaan carraa kana maaliin argatte egaa sababoonni sadeen tokko seenama biyya Itoophiyaa jedhamu kanaati. Itoophiyaan dhaabbata gamtoomanii keessattis gamtaa Afrikaa keessattis biyya seenaa qabduudha. Hundeeffama isaa keessattis biyya seenaa qabduudha. Lammaffaan bu'aa dippiloomaasii jechuun ni danda'ama. Dippiloomaasii hedduu isaa dalagameera. Imaammanni biyya alaa Itoophiyaa fudhattee faayidaa waloo irratti xiyyeeffataa jechuudha. Kanaaf egaa dippiloomaasiin Itoophiyaati imaammata fedhima naashinaal intarastii yookaan fedhii biyyoolessaa keenya kana galmaan gahuuf kan dalagameedha. Kanaaf egaa akka sababa lammaffaatti maaliif biyyoota Afrikaa keessaa Itoophiyaan fi biyyoonni muraasni qofti miseensa ta'anii maaliif hirmaannaa kan argatanii egaa carraaqqii dippiloomaasiiti. Carraaqqiin dippiloomaasii kun karaa garaagaraatiin ibsamuu danda'a. Itoophiyaan yeroo kamis taanaan faayidaa ofiitiif qofa miti
kan dhaabbattu Itoophiyaan faayidaa walootiidhaaf faayidaa waliin guddachuudhaaf nageenya Afrikaadhaaf nageenya biyyoota ollaatiif nageenya addunyaatiif tattaaffiin ishee kun akka ulaagaa tokkotti ilaalama jedhee yaada. Gama biraatiin ji'oopolitikaalii gaanfa Afrikaa baay'ee barbaachisaadha. Itoophiyaan biyya akka salphaatti ilaallu miti. Biyya uummata miliyoonii 120 qabdudha. Biyya dinagdeedhaan yeroo ammaa kana guddina irra jirtudha jechuudha. Kanaaf kunneen egaa Itoophiyaan keessattuu biyyoota Afrikaa keessaa akka filatnootota sababa akka sababaatti kaa'uun ni danda'ama jedhee yaadamu. Hunda caalaa garuu yaada kana kan walitti qabu BRICSiin akka filatamtu akka hirmaatu wantoota halkan keessa tokko bu'aan dippiloomaasii keenya baay'ee olaanaa ta'uu isaa ibsuu ni danda'ama. Walgahii BRICSiin cidhatti Dr. Abiyyi illee amma hooggantoota biyyoota garaagaraa faana dhimmoota adda addaa irratti mari'achaa jiru ammas taanaan tasgabbii gaanfa Afrikaa kana fiduu keessatti akkamiin ilaalama? Abdii maalitti kennama laata? Gaariidha. Egaa amma hirmaannaa irratti gaafa miseensa taatu carraa ati argattu keessaa tokko carraa kallattiidhaan hirmaachuuti. Hirmaachuu sana keessatti egaa hooggantoota garaagaraatu jira. Fakkeenyaaf hooggantootati egaa amma ilaali pirezidaantii Raashiyaa wajjiniin pirezidaantii Chaayinaa wajjiniin amma warroonni kun sadarkaa biyyaatti gaafa laalle Chaayinaas ta'an Raashiyaanis biyyoota baay'ee olaanoo ta'an biyyoota baay'ee dinagdeedhaan hawaasummaadhaan siyaasan guddatanidha jechuudha. Kanaaf carraa argata fakkeenyaaf egaa amma waliigaltee waloo garaagaraa taasisuudhaaf amma hirmaannaa kana keessatti muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmed wantoota dalagan keessatti waliigalteewwan garaagaraa mariiwwan garaagaraa taasisaa turan investimentiidhaaf daldalaaf nageenyadhaaf artificial intelligenceedhaaf fi kan kana fakkaatan carraa si uuma jechuudha. Kanaaf carraan suni inni jalqaba egaa dinagdeedhaaf akka kallattii duraan qabattee jirtu immoo akka cimu akka sana caalaa dabalatee akka deemu kallattii si uumuu danda'a. Inni lammaffaan immoo abdiidha. Biyya Itoophiyaa jedhamtu Afrikaa keessatti keessattuu gaafa Afrikaa keessatti nagaa fi tasgabbii mirkaneessuu keessatti egaa amma Afrikaan bakka buutee deemte Itoophiyaan biyya Itoophiyaa jedhamu qofaa miti jechuudha. Kanaaf gaafa achi dhuftu assaayimentii wayii qabattee dhuftaa jechuudha. Kan duwwaa osoo hin taane biyyoota Afrikaa keessatti nagaan biyyoonni Afrikaa akkaataa ittiin waliin wal qabatanii ittiin guddachuu danda'an even biyyoonni Afrikaa kana booda kanafan akkaataa ittiin dhaabbata kana keessatti miseensa ta'uu danda'an amma yaadota gurguddaa ta'an lama sii kaasu. Tokko muummichi ministeera waan haasa'an keessaa Afrikaan dhaabbata gamtoomanii keessatti keessattuu security council kan jennu sana keessatti akkamitti sagalee guutuu argachuu dandeessidha. Dhimmoonni kaa'u suni amma yaada kanarraa kan hubannu maalidha? Itoophiyaan hirmaachuun ishii waa'ee faayidaa Itoophiyaa duwwaa miti jechuudha. Waa'ee faayidaa Afrikaa taasifamaa jechuudha. Biyyootni Afrikaa kan biraa jiran akkamitti waliin guddachuu danda'ani, akkamitti hariiroo walii cimsuu danda'ani, akkamitti sadarkaa addunyaatti keessattuu dinagdee addunyaa amma haqa qabeessa hin taane kana keessa karaa haqummaadhaa fi guddina walitti fufaa fiduu danda'anii kan jedhu sana muuxannoo argachuu fi waliigalteewwan garaagaraa mallatteessuu kun akka carraatitti ilaalama jechuudha. Gama biraatiin immoo gaaffii Itoophiyaa kan ta'e gaaffii ulaa galaanaa fayyadamuu yeroo dheeraa gaafatamaa turedha. Walgahii kana irratti hirmaachuun kun faayidaan gama kanaan argamsiisu akkamiin ilaalama laata? Waa'een ulaa galaanaadha gaafii guddinaati. Kaayyoon BRICSitis biyyoonni miseensa ta'anis hin taane biyyoonni guddachaa jiran karaa haqummaa qabuun guddachuu akka danda'anidha. Keessattuu dhiibbaaleewwan warroota biyyoota guddatanirraa dhufu sana dandamachuudhaan biyyoonni kun akkamitti qabeenya ofii isaanii qaban haqummaan itti fayyadamuu danda'anidha. Gaafiin Itoophiyaan ulaa galaanarratti kaaste gaafii waliin guddachuuti. Gaafii egaa eeguu guddinaaf qabdudha. Gaafii kan biraa miti jechuudha. BRICS akka kaayyootti dhaabbatiin kiyyuu siyaasa caalaa galmi BRICS biyyoonni miseensa ta'anis biyyoonni miseensa ta'uudhaaf karaarra jiranis akkamitti dinagdeedhaan tajaajila hawaasummaatiin of danda'anidha jechuudha. Kanaaf gaafiin Itoophiyaa gaafii uusaa sagaleedha amma gaafiin waa'ee ulaa galaanaa suni kana booda gaafii Itoophiyaa duwwaa miti. Gaafii gaafati dhaabbata tokko miseensa gaafa taatu egaa gaafiin sun gaafii BRICS ta'ee dhiyaachuudhaaf carraa qabadee yaada. Kana booda waltajjiiwwan garaagaraa keessatti biyyoonni kun egaa biyyoota baay'ee gurguddoo ta'anidha. Kallattii kamiiniyyuu yoo ilaalle biyyoota dhiibbaa addunyaa kanarratti geessisuu danda'anidha. Kanaaf yaaduma qabdu sana biyya kana keessatti hidhattee egaa pirezidaantii Raashiyaatii, pirezidaantii Chaayinaatii fi miseensota BRICS kan biraatiif ibsachuun mataan isaa kallattii boruu keenya irratti dippiloomaasii boruu keenyatti dhiibbaa guddaa qaba jedhee yaada. Dhiibbaa gaafan jedhu karaa gaarummaatiin karaa poozitiivitiin yaadni sun fudhatama qabaachuusaa keessattuu Itoophiyaan imaammanni Itoophiyaadha. Faayidaa waloo, faayidaa guddinaa fi waliin guddachuu duwwaa ta'uu sana ibsuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef egaa kun carraadha. Carraa kanatti fayyadamtee karoora qabdu, tarsiimoo qabdu, imaammata alaa qabdu, akkaataa ittiin kabachiistu, akkaataa ittiin biyyoota gaanfa Afrikaa wajjiniin dinagdeedhaan walitti hidhannee waliin guddachuu dandeenyaa kan jedhu sanadha wanni biraan qabu ulaa galaanaatti. Kana ibsachuuf egaa akka carraatitti ilaalama. Carraan sun immoo boru sadarkaa addunyaatti biyyoonni kun akka gaafii BRICSitti akka ka'u abdiin qabaa jechuudha. Toora bilbila irratti argamtanii yeroo keessan irraa aarsaa gootanii yaada nuu qoodanii fi baay'ee isin galateeffannaa ulfaadhaa. Galatoo.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo OBN'dha. Dargaggoonni haala mootummaan mijeessutti fayyadamuun ogummaa barataniin gurmaanii hojjechuun of jijjiiruu qabu jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Jilli pirezidaant Shimallis Abdiisaan durfamu godina Jimmaatti misooma garaagaraa daawwatee gabaasa Akaaluu Baqqalaa Muktaar Hajiitu dhiyeessa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi hooggantoonni olaanoon mootummaa naannichaa godina Jimmaa aanaa Limmuu Kosaatti dargaggoota waldaaliin gurmaa'anii loon gabbisaa jiran daawwatan. Dargaggoonni kunneen namoota 52 waldaa afuriin gurmaa'anidha. Isaan keessaa ogummaa beeladaa kan barate Dr. Muusaa Waldee isa tokko. Ogummaa baradheen gurmaa'ee hojjechuu koottis gammachuu qabaa jedha Dr. Muusaan. Hojii dargaggoonni kunneen hojjetan daawwachuun kan jajjabeessan Pirezidaant Shimallis dargaggoonni ogummaa barataniin gurmaa'anii hojii garaagaraa irratti bobba'an abdii egeree biyyaatii jedhan. Dargaggoonni kaanis muuxannoo dargaggoota kanaa hordofuun hojjechuun of jijjiiruun badhaadhina biyya isaanii milkeessuu akka qabaatan dhaaman. Dargaggoota gurmeessuudhaan horii furdisuu, horii aannanii, hojii aannan irratti jalqaban ijoollee yuunivarsiitii irraa bahan keessattuu rakkoo gama kanaan jiru guddaadha. Dargaggoonni keenya miidhaa adda addaatiif saaxilamaati kan jiranii garuu qabeenyi qe'ee keenya keessa jiru potenshaaliin nu bira jiru guddaadha. Isa irratti yoo namni keessattuu aadaa hojii gabbifatee ogummaa hojii yoo qabaate jijjiirama olaanaa fiduu danda'a jechaadha. Kanaaf akka jalqabbiitti wanta amma isaan jalqaban kun baay'ee itti guddatee hojii dhabdummaa hambisuu nama godaansa seera alaatiif saaxilamus hambisuu irratti hiikoo guddaa waan qabudha. Pirezidaant Shimallis godina Jimmaatti misooma ruuziis daawwataniiru. Hojiin misooma ruuzii irratti eegales cimoo akka qabaatus dhaaman. Lafa bal'aa qabu agirooekooloojiin ruuziidhaaf ta'us guddaadha. Kanaa olitti deemanii wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf xiyyeeffatanii hojjechuutu irraa eegama. Isa irratti akka jalqabbiin jalqaban gaariidha. Garuu immoo ammas xiyyeeffannoo guddaa kan barbaadudha. Yeroo ammaa kana bunni baay'inaa fi qulqullinaan gabaaf dhiyeessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachus kaasanii jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Buna irratti wanti jalqaban wanta abdii namatti kennudha jechaadha. Bunni haara dhaabuudhaanis gamashuudhaanis amma kan isaan qulqullina irratti keessattuu buna diimaa funaanuu qofa hin taane akka qixaan miicamu gochuu qulqullina isaa eeguu inni kun hojii taane hojii guddaa gaafatudha jechaadha. Galmoota misooma baadiyyaatti qabanne milkeessuu keessatti misoomni ruuzii gahee olaanaa qabaa jiran sadarkaa pirezidaantii ittaanaatti qindeessaan kilaastera baadiyyaa Obbo Addisuu Araggaa. Hojiin misoomaa Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru biyya keenyaaf fakkeenya badhaadhinaa gochuuf agarsiiftuudha kan jedhan ammoo sadarkaa pirezidaantii ittaanaatti qindeessaa kilaastera magaalota Oromiyaa Obbo Masfiin Malaakuudha. Hojiin misooma ruuzii godina Buunoo Beddellee aanaa Boorachaatti misoomees daawwatameera. Gabaasa Akaaluu Baqqalaatiif Iftuu Mulaatu. Ruuziin biyya keessatti oomishamaa jiru baasii sharafa alaaf bahaa ture hambisuun dinagdee biyyaa utubaa jira jedhan sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastera baadiyyaa Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa. Kana malees hojii qonnaa keessatti dargaggootaaf carraa hojii banee jira jedhan. Kanaa ol bal'inaan oomishuun gabaa biyya alaafis dhiyeessuu humna nu dandeessisu horanneerraa jedhan. Oomisha kana gara biyya alaatti erguudhaan gara fuulduraatti sharafa biyya alaa maddisiisuu akka dandeessisu aggaammiin jiruu fi tattaaffiin amma yoonaatti godhame kana namatti argisiisa jechuudha. Milkaa'ina ruuzii gama biraatiin adda kan isa godhu dargaggootaaf qonnaa deebisee walitti hidhuu jalqabee jira. Dargaggoonni waldaa enterpiraayizii maayikiroof xixiqqaatiin ijaaramanii armaan dura sadarkaa ilaalchaatti hojii qonnaa kana hojii namoota umuriidhaan buleeyyii ta'anii godhan ilaalaa turan amma garuu qonna qotanii jijjiiramuun akka danda'amu waan qabatamatti hubatamaniif oomishaan galaa jiru. Sana qofatu hin taane diinagdeen isaanii illee fooyya'aa akka jiru akkaawuntii isaanii keessatti maallaqa fooyyee qabu kuufachuudhaa fi qusachuu haala isaaniitti jalqaban arginee jirra jechuudha. Oomisha ruuzii lafa hektaara muraasaan eegalame yeroo ammaa lafa hektaara miliyoona 1.5 gahuun danda'amus himan. Waggoota 3 darban keessatti garuu tattaaffii taasifameen qorannoo gaggeeffamee adda baheen biyyi keenya keessumaa immoo naannoon Oromiyaa potenshaala oomisha ruuzii guddaa akka qabdu beekame lafa hektaara muraasaan jalqabamee kan ture. Yeroo ammaa kana bara kana irratti lafa hektaara miliyoona 1.5 gahuun keenya baay'ee gaariidha. Qulqullinaan oomishuu qabna kan jennes haala kanaan milkeessaa kan jiru ta'uu isaati. Mala jireenya hawaasaa ammayyeessuuf lafa pilaaniin hoogganuuf hojiin eegalame cimee akka itti fufu sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastera magaalaa Oromiyaa Obbo Masfiin Malaakuu himan. Qonnaan bultoonni qabeenya qaban qusachuun aadaan investimentiitti ce'anii dinagdee biyyaa utubuu dabalaa jiraas jedhan. Qonnaan bulaa interpreneer gochuu dandeenya. Dargaggeessa Oromoo interpreneer gochuu dandeenya. Oomisha oomishuu qofatu hin ta'in gaazexaa ceesuu dandeenya. Kanaaf maal barbaachisa? Ogummaa barbaachisa. Ogummaa sanaaf immoo dhaabbanni garaagaraa naannoo keenya keessa jiranis akkasumas dabalataa dhaabbanni
mootummaa adda addaa miti mootummaa adda addaas kan irratti hirmaatee ogummaa kan qabaatu iskiilee kan qabaatu qonnaan bulaan keenya dargaggeessi keenyas bifa sanaan dinagdee horatee abjuu guddaa akka biyyi keenya qabattee jirtu fakkeenya badhaadhinaa Afrikaa addunyaa taana jennee abjoonni qabaanne sana akka paartiittis akka mootummaattis bira ga'uu dandeenya. Bara kana ji'oota muraasa darban keessa qonnaan bultoonni 3684 gara investimentiitti ce'aniiru. Daawwannaa misoomaa lixa Oromiyaatti daawwataa jirruunis uummanni inisheetiiviiwwan misoomaa jireenya isaa jijjiiruuf bahan hojiirra oolchaa akka jiru arginee jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa barana 2017 kan qonnaan bulaa fi dargaggoota 3,000 ol gara investimentii ceesisnee jira. Kun maal agarsiisa? Oomishuu qofa osoo hin ta'in qonnaan bulaan keenya waan oomishee irraati galii argatu irraa qusatee gara investimentiitti ce'uu danda'a jira. Kun maal agarsiisa? Kanaan dura qonnaan bulaan keenya maal hojjetaa jira? Maal oomishaa jira? Kan jedhu qofa osoo hin ta'in hoogganamee akka dinagdee ta'uu danda'a. Magaalaa keessa galee akkana jiraachuu danda'u. Jireenya isaa akka fooyyeffachuu danda'u. Carraa hojii akka uumuu danda'u. Ofuma isaa interpretar ta'uu akka danda'u qonnaan bulaan keenya mataa isaatiin laallee jira jechuudha. Kunis biyya kanatti fakkeenya badhaadhinaa gochuun mul'ata qabame milkeessuuf bu'uurri kaa'amaa akka jiru agarsiiftuudha jedhaniiru.